Yooyaa ashama akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channelii Boonsaa Addisuu Guuteetii. YouTube channelii kanaan viidiyoowwan barsiisa sagalee waaqayyoo, viidiyoowwan jireenya fuula keenyaaf bu'aa buusan akkasumas odeeffannoowwan wayitaawaa yeroo yerootti isiniif dhiyeessina. Tarii YouTube channelii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan affeerraa keenya jaalalaati. Maaliif Finfinnee galte hoomaa dhaabaate? Anani sagalee matu deddeebi'ee karaa raajotaa natti dubbatame. Sittin dubbatamne karaa namaa sitti dubbatame malee. Eeyyee. Kanaaf gatee baaftee. Akka armaan gaditti kan isiniif dhiyeessinu yeroo darbe faarfattuu Sannaayit Mulaatu TV Mo'aa irratti dhiyaachuudhaan rakkoo hamaa keessa akka turte dubbattee turte. Sababii isheen rakkoo hamaa kana keessa dabarsiteefis bara biyya turte jechuun magaalaa Hoomaa yeroo turtetti sagalee raajotaatiin kan naaf ergame jettee biyyaa bahii iddoo ati jiraattu as miti jechuudhaan akka isheen biyyaa baatu isheetti raajanii turanii. Isheenis sana hordofuudhaanii biyyaa bahuudhaaf qophooftee jechuudha. Isa booda gara magaalaa Finfinnee dhufuudhaan naannoo sabbataa jiraachaa akka jirtu akkasumas rakkina hin dhumne baroota hedduu keessa darbuu ishee TV Mo'aa irratti dhiyeessitee turte. Har'a immoo waldaa araaraa dhaquudhaan raajiin Masarataayee rakkina ishee hubatee deeggarsa birrii 100,000 gochuudhaan ishee deeggareera. Maqaa Waaqayyootiin yeroo dheeraa faarsaa turte amma yeroo darbe gaafa miidiyaa irratti arge baay'ee natti hin tolle. Meerra baamunaa kee jiraachuu fedha qabdaa magaala kana? Birrii 100,000 siin kennaate nagada nagadii isheen nadagaye ati yaada garaa kee geeddaradhu deebii tajaajili kunoo aarsaan jira. Garuu dhaggeeffattoota keenya wanta asirratti isinitti dubbachuu barbaade maalidha? Sababii dubbii namoonni itti dubbataniin rakkina baay'ee arguu akka dandeenyu Waaqayyoo irraati sagalee adda baasnee yookaan konfirma goonee yoo jireenya keenya keessatti hin jiraannu ta'e rakkoo hamaa bara dheeraa nu lakkoofsisu jiraachuu akka dandeenyu hubattanii sagalee Waaqayyoo sirriitti beekuu akka qabnudha kanan isin hubachiisuu barbaade. Akkasumas immoo faarfattuu Sannaayit dubbii namootaatiin dhiphina hamaatti galuu ishee akkasumas waan dhageessee Waaqayyo irraa mirkaneeffachuu dhiisuu ishee sababii kanaaf immoo rakkoo hamaa bara dheeraa lakkoofsisuu isheedha bu'aan asirraa arginu jechuudha. Maaliif Finfinnee galte hoomaa dhaabaate? Anani sagalee matu deddeebi'ee karaa raajotaa natti dubbatame. Sittin dubbatamne karaa namaa sitti dubbatame malee. Eeyyee. Kanaaf gatee baaftee. Kanaafiyyuu callisnee waan namoonni dubbatan qofaa otoo hin taane Waaqayyo maal jedha wanta jedhu adda baafachuudhaaf carraaquu yeroo fudhachuudhaaf akka qabnu irra deddeebiin isinitti himuu barbaada. Sannaayit Mulaatuuti waan jettu qabdi. Sannaayit baga nagaan dhufte. Ameen baga nagaan nu eegde. Ani maqaan koo faarfattuu Sannaayit Mulaatuun jedhama. Namoonni baay'een torbee kana miidiyaa Mo'aa irratti na ilaalaas na dhaggeeffachaas turtaniittu. Achi keessatti akka harmi koo na dhukkubu dubbadheetan ture. Erga miidiyaa Mo'aa irratti gadhiifameen booda dokteeronni namoonni 3 arfan tokko akkan tola yaalamuuf na affeeranii turanii. Sababni isaa isa dura waan inni ittiin mana yaalaa dhaqu dhabee jedhee waan hin dubbadheef jechuudha. Ani garuu anoo waldaa araaraa waan inni ittiin dhaqu dhabee isin biraa dhufuu cheekaappiidhaaf an deebi'ee dhufaan jedhe sababii kanarraan kan ka'e guyyaa irraatti ani abbaa manaa kootii fi mucaa koo isa ooleeraa jedhee moggaase jedhe sana fudhadhee iddoo kana dhufeera. Waaqayyoo carraa kana naaf kenne iddoo kanatti akkan argamu isa godhe Waaqayyoo maqaan isaa ulfaatu. Utuun hin du'in, utuun hin badin, utuun jireenyatti jiru Waaqayyo isa iddoo kana naaf kenne galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf hundumti keessanii iddoo kanatti kan na argitan ani faarfattuu Sannaayit Mulaatuuti. Baay'een akkuma dubbadhe isaan kaan duuteetti, isaan kaan sooromteetti, isaan kaan kottu gara koo. Ama armas gamtu si dhukkuba. Ita jira moo si guba? You are free. Amen. You are free. Amen. You are free. Amen. Afura keessa sadi bakkeetti baasi. Dabale. Isa dhumaa.
Go! In Jesus' name. Out! Out! The mighty name of Jesus Christ. Amen. You are free. You are free. Kay dapat. Am of keessa laali. Maaltu si keessa darbeem? Overdose itti ta'e afur. Is free now. Ran alaba santardi alaba kradi alalabos. Kasida is the mighty name of Jesus Christ. Kay Sanayit Maltatem. Of that abd. Ashar mama kike sailal. Nagada. Barbad. Nagada. Uga? Uga. Bara. Amen. Bara. Amen. Amen. Wasi gafat. Malif finne galte Oma dabate. Anani sagale matu dedebe karara jota natti dubbatame. Sittin dubbatamne karana mas dubbatame male. Eyye. Kanaf gati baftek. Serif barumsa ta'u. Ofin nageenya kan namarraa dhageesse male. Keroo fi kanaaf gatii baafte. Ta'a. Waaqayyo akkas jedhe malee rakkinatu jira. Rakkataa. Eshi amma namoonni yeroo darbe isa dubbatte gargaarsa argatteetta. Na gargaaraa jiru baay'een isaanii waadaanaa seenanii garuu. Malee wanta harkasi ga'e hin jiru. Wanta harkana ga'e hin jiru. Biyya kana jiraachuun barbaadda as magaala kana. Nan barbaade. Dhugaa? Dhugaa nan barbaadana. Meerra baa manaa kee? Ala jiramti ku. Eessa dhaqe? Caafure ala ba'e. Miti ku kottu si barbaadu. Dear viewers, this sister is one of the former singer in Afan Romo, and she was suffering of sickness for long times. She was also suffering of financial problems since long ago, as it was released on social media. As jiraachuu fedha qabda magaala kana. Hojii hojjechuun dandeessaa? Dhugaa? Okay. Birrii 100 siin kennaate nagadi isheen Man of God is vowing them to bless them with ati yaada garaa kee geeddaradhu. Deebi tajaajile kunoo arsaan jira. 100,000 Ethiopian rand. This is instant. Maqaa Waaqayyootiin yeroo dheeraaf aarsaa turte amma yeroo darbe gaafa miidiyaa irratti arge baay'ee natti hin tolle. Naaf amma hojii Waaqayyootti deebi hojjedhu. Yaada garaa kee geeddaradhu. Ati immoo nagadi jiraadhu. Ameen. Boodan sin arga. Guyyaa irraa ga'uu keenyaa fi Waaqayyoon guddaa hin galateeffannaa. Akkuma kaleessaa namni Waaqayyoo obboloota tokkoo kanaa fi waamee kadhatee kennaan siniif kennuun qabaa jedhee ture. Kennaa kanaa namni Waaqayyoo itti nuu laadhaa waan jedhaniif kennaa kanaa siniif laachuu fi asitti argamna jechuudha. Dhaabachuun eeggachuun ulfiina Waaqayyoon qabaachuun jabina fuulli isaa yoomiyyuu dansaadha kan boruuf uumaan kee beekaadha. Waaqayyoon warra eeggatanii hin bahu humna reeffatanii hin miidhee bobaan ibiddaa harka isaa darba barri gadda. Ani maqaan koo Faarfattuu Sannaayit Mulaatuun jedhama. Nina bukkee dhaabbatu kun abbaa warraa kooti Mitikkuu Waggaarii jedhama.
Ani gara lafa kanaa kanan dhufee na dhukkubee ture, harma kootu na dhukkubee. Harma kanaaf naaf kadhatamu jedhee gaafa dhufu garuu namni Waaqayyoo raajiin tumsisii ta'uu qaba jechuudhaan birrii 100 naaf kennanii dhukkuba koorraas fayyeera. Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Waaqayyoollee isaan eebbisu nan jedha. Kan kanarraa hafe bal'inaan guyyaa dhuga baatii waan qabuuf yookaan guyyaa galateeffannaa waan jiruuf yeroo sana bal'inaan isin ibsuu nan danda'a. Waaqayyoo mana isaanii jireenya isaanii bara isaanii eebbisuun jedha. Tolee, maqaan koo ani Bitukuu Waggaariin jedhama. Isheen bukkee dhaabattu kun haati warraa koo Faarfattuu Sannaayit Mulaatu jedhamti. Duraan dursee Waaqayyoo isa lafa kana nuuf fidee fi carraa iddoo kanatti raajii wajjin akka kadhannuuf nuuf eeyyamee fi galanni haa ta'u jecha guyyaa kaleessaa haati warraa koo kun Faarfattuun Sannaayit Mulaatu dhukkuba harmaatiin waggoota 3 darban waan dhukkubsachaa turteef gara lafa kanaa dhuftee carraa kadhataa akka argattuu fi yeroo as dhufnu raajii masarratti taa'ee Waaqayyoo bara isaanii jireenya isaanii haa eebbisu. Dhukkuba isheetiif kadhatanii dhukkuba isheerraas bilisa akka isheen baate itti dabaluudhaan immoo deeggarsiisiin barbaachisa jechuudhaani haaluma nuyi keessa turre hubachuudhaani qarshii 100 nuuf arjoomanii jiru. Kanaaf arjooma kana gaafa nuu godhanii maallaqatirraa hafee utuu hin taane nama gargaaruun hojii namoota Waaqayyoo keessaa isa tokko waan ta'eef waldaan kiristaanaa silas foonittis hafuurattis nama tajaajilte wanta ta'eef kallattii kanaanii gama hafuuraatiin kadhannaa obboleettii koo kanaaf godhanii akka isheen fayyite mirkanaa'eera. Gama kan biraatiin immoo maallaqa kanaan deeggarsa nu bira dhaabatanii maallaqi kun immoo lakkoofsi isaa qarshii 100 eebba fudhatee gara mana keenyaa akka dhufu araara fudhatee gara mana keenyaa akka dhufu abdiin qabaa. Kanaaf yeroo itti aanutti immoo Waaqayyo nu gargaaree haala keessa jirru kana keessaa nu baasee jireenya keenya jijjiiree foonittis hafuurattis nuus ofirraa hafnee warra namoota gargaaran akka taanu abdiin qaba. Kanaaf Waaqayyo waldaa kanaa tajaajiltoota waldaa kanaa raajii waldaa kanaa bara isaanii jireenya isaanii eebbisuun jedha. Galatooma. Egaan kanatti aansuudhaan immoo sagalee Waaqayyoo waa'ee raajii waa'ee dubbii Waaqayyoo karaa namootaan nutti dubbatu maal jedha jedhu isiniifan dubbisa jechuudha. Xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Guutummaa viidiyoo kanaa yoo ilaaltan barsiisa sagalee Waaqayyoo keessaatii waa'ee jireenya keenyaaf kan fayyadu raajii nutti dubbatamu kiristaanummaa keenya amantii keenya bor gara makka deemnu Waaqayyoo akkamitti raajii nutti dubbata akkamitti immoo adda baafannaa waan ta'eedhu irraa hubachuu dandeessu waan ta'eef aga xumuraatti nu hordofaa. Lammaffaa Phexros boqonnaa 2 guutummaa isaan isiniif dubbisaa akkas jedha. Akkuma raajonni sobduun saba sana gidduu turan akkasuma barsiisonni sobduun isin gidduu hin jiraatu. Isaan warra utuu irratti hin beekamin barsiisa wanta amanamee irraa kaachisee nama balleessuu fidanii goofticha isa isaan fure iyyuu gananii ofii isaanii irrattis badiisa ariifachiisaa fidanidha. Namoonni baay'eenis gadhiisatti jiraachuu isaanii kana duukaa bu'uu sababii isaaniitiifis karaan dhugaa sun maqaa gadhee in argata. Sassata isaaniitiin immoo dubbii mataa keessaa fuudhanii odeessaniin isinirraa nyaatu. Firdiin bara durii jalqabee isaan irratti kenname hojjechuu hin dhiifne badiisi isaaniis dhibaa'ee hin rafne. Waaqayyo ergamoota iyyuu warra cubbuu hojjetan gad darbatee boolla dukkanaa keessatti funyoo sibiilaatiin hidhamanii guyyaa firdiif akka ka'aman godhe malee isaan hin qusanne. Bara biyya lafaa isa kan warra Waaqayyoo malee jiraatanii bishaan irraa lolaases Nohiin isa qajeelina lallabu namoota biraa 7 wajjin oolche malee biyya lafaa isa bara durii sanaa hin qusanne. Inni mandaroota Sodoomiif Gomoraatti faradee ibiddaan balleessee daaraa gochuu isaatiin warra Waaqayyoo malee jiraatanitti wanta dhufuuf jiru fakkeenya isaanii irraa akka argan godheera. Looxiin nama qajeelaa isa gadhiisatti jiraachuu warra jallootaatti yaadaan rakkachaa ture immoo in oolche. Namichi qajeelaan sun yeroo isaan gidduu jiraatu waan arguu fi waan dhaga'uun lubbuun isaa isheen qajeeltuun sababii hojii isaanii isa seeraan waliif hin gallee guyyaa guyyaatti isa keessatti in rakkatti turte. Egaa gooftichi namoota Waaqayyoof bulan qorama keessaa baasuu warra jal'oota immoo hamma guyyaa firdiitti adabaaf kaa'uu in beeka. Caalaadhumatti immoo warra kajeellaa foonii isa nama xureessu duukaa bu'an warra gooftummaa Waaqayyoo isaan irraa qabu tuffatan adabaaf in kaa'a.
isaan warra addaggee warra of gammachiisanidhas. Warra akka ergamoota waaqa keessaatti ulfina qaban hin arrabsu malee hin safeeffatani. Ergamoonni Waaqayyoo warri barsiisota sobduu kana caalaa aangoo fi humna qaban illee warra akka ergamootaa kana arrabsanii akka isaaniittis fardamuuf Gooftaa duratti isaan irratti hin dubbatan. Warri adabaaf kaa'aman sun garuu akka bineensota waa yaadanii gargar hin baafnee warra uumamuu isaaniitiin qabamuuf ajjeefamuufis dhalataniiti. Wanta ofii isaaniitii hin hubanne hin arrabsu. Isaan akkuma badiisa bineensota sanaatiis baduuf jiru. Gatii jal'ina isaanii jal'inni irratti hin raawwatama. Isaan guyyaa guutuu jireenya keessaa ba'aa jiraachuudhaan kajeellaa isaanii hamaa raawwachuutti hin gammadu. Kajeellaa isaanii hamaatti jireenya keessa ba'aa jiraachuu yeroo isinii wajjin nyaatan isaan xurii fi mudaa isinitti hin ta'u. Iji isaanii yeroo mudaa hawwan gara ejjituu hin laalaa cubbuu hojjechuu irraas haara hin galfatan. Namoota jabaatanii hin dhaabbatin wallaalchisanii kiyyoo isaaniitti hin galfatu. Garaa sassatatti baree qabu. Isaan warra abaarsa jala jiranidha. Karaa isa qajeelaa dhiisanii karaa irraa kaataniiru. Karaa Bala'aam ilma Be'oor isa jal'ina hojjechuudhaan bu'aa argachuu jaallatee irra bu'aniiru. Garuu inni irra daddarbaa isaatiif inifatameen harreen dubbachuu hin dandeenye sagalee namaatiin dubbattee maraatummaa raajichaa ittifteetti. Isaan kun akka burqituu bishaan hin qabneeti, akka hurrii bubbeen oofuutis iddoon dukkanaa limixii isaaniif ka'amee jira. Dubbii gowwummaa isaaniitiin guddisanii of hin jejuu, akka kajeellaa foon isaaniitti gadhiisatti jiraachuu isaaniitiinis warra irraa kaachuutti jiraatan keessaa namoota reefuu baqatanii ba'an wallaalchisanii kiyyoo isaanii hin galchu. Warra kana birmadummaa hin abdachiisuu garuu ofii isaaniitii iyyuu garboota badiisaati. Namni waanuma akka Gooftaatti isa mo'eef garbicha hin ta'a. Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos beekuudhaan xuraa'ummaa biyya lafaa duraa baqatanii erga ba'anii deebi'anii ittiin qabamanii yoo mo'aman akka isaan itti jiran inni booddee isa duraa irra in hammaata. Karaa qajeelummaa erga beekanii booddee abboommii qulqulluu isaaniif kenname irraa garagaluu irraa takkaa utuu hin beekin hafaniiru. Utuu ta'ee isaaniif in wayya ture. Jechi inni sareen diddiiga isaatti hin deebi'a. Akkasumas booyyeen dhiqatee dhoqqee keessa gangalachuutti in deebi'a jedhu dhugaa ta'uun isaa waan isaan kana irra ga'uun in mul'ata.